Friisat Orthodox Tube chaanaalii YouTube Afuuraa Friisat Orthodox chaanaaliin kun faarfannaa ayyaana gurguddaa irratti faarfatame. Akkasumas lallabdoota beekamoon lallabame. Faarfannaa qalbii jijjiirannaa mimmiidhagoo ta'anii fi qalbii namaa cabsan dhiyeessuun. Akkasumas faarfannaa waltajjii fi walaloo afuuraa garaa garaa dhiyeessuun. Akkasumas soosiftuu yookaan warabii karaa mana barumsa dilbata afaan Oromoon dhiyaatan isin biraan ga'uu fi affeerraa faarfannaa karaa istiidiyoo keenyaan isiniif taasifamu. Akkasumas faarfannaa faarfattoota bebbeekamoo ta'aniin qophaa'ee viidiyoon isaa mimmiidhaguu isiniif dhiyeessuudhaan. Akkasumas gara fuula duraatti daa'imman mana kiristaanaa keessa tajaajilan dandeettii isaanii mul'isu. Yaadota waa'ee alaabaa irratti dhiyaatan dhiyeessuu. Mana kiristaanaa keenya keessatti afaan Oromoon tajaajiluuf tajaajilamuun dhiibbaa akka hin qabne yaada ayyootaan kenname. Lallaba wangeelaa waltajjii irratti dhiyaatu. Faarfannaa waltajjii afaan Amaariffaan qophaa'e. Faarfannaa qalbii jijjiirannaa VCD'dhaan qophaa'e. Akkasumas faarfannaa qalbii jijjiirannaa waltajjii irratti dhiyaate dhiyeessuudhaan. Faarfannaa faarfattoota bebbeekamoon VCD'n isaa qophaa'e. Aadaa ofiitiin amantaa geggeeffachuun akkamittiin akka danda'amu. Barumsa afuuraa waltajjii irratti kennamu dhiyeessuudhaaf. Faarfannaa ayyaanota gurguddaa irratti dhiyaatanii. Akkasumas gaaffiif deebii waa'ee qiddaasee afaan Oromoodhaan dhiyaatu. Walaloo fi do'iiwwan afuuraa garaa garaa faarfannaawwan haaraa ba'an dabalatee bifa haaraan afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin isiniif dhiyeessuudhaaf qophii isaa xumureera. Friisat Orthodox Tube maarree isinis karaa keessan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan laayikii fi comment gochuu fi daawunlood gochuun akka nu hordoftan affeerraa keenya gamanumaan isiniif taasisneerra. Friisat Orthodox Tube.